Ifaan Ruutaa fi Abrahaam araaramuu qabu. Mucaan abbaa malee yeroo guddatu baay'ee nama gaddisiisa yoo jedhu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sini jechuun ni jaaladha. Subscribe, like, comment naa gochuudhaan ni jajjabeessaa siniin jechuun barbaada. Egaa dhugaadha wanti hundumtiyyuu akka gaafa haaranii simmeetaawwii ta'anii hin ta'u jechuudha. Gaa'ila Abrahaamii fi Ruutaa kan adda baase namootadha. Isa kanas immoo haati manaa fi abbaan manaan oduu namaa yookiin immoo olola namaa dhagahuudhaani eeshi jedhanii namoota harkaa fuudhuudhaan jechuudha. Namni immoo calli jedhee miti gaafa jireenya isaanii irratti waan baay'ee odeessaa ture miidiyaa yookiin immoo viidiyoo qabatee irraa hojii hojjechaa mana isaanii jechuudha bitittinni godhanii jechuudha kuffisanii jechuudha. Amma meeyyuu araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Dhala iddoo tokkotti guddisuun isaanii bareedaadha. Garuu dubartiin abdachiifamuu irra darbitee qalabatiin godhamee fi akkasumas immoo ulfa kan jette ni jirti jechuudha. Asiis mee gaddumaa achi jirutu jira. Akkaataan isaa namaaf hin galu. Ifaan immoo hangan deemuu qabu nan deema. Isas immoo deeggarsa namaa na barbaachisa. Isa kanas naa hubata jedhee kan nan yaade deefaadha. Deef immoo Ruutaa fi Abrahaam akka gargar bahan hin barbaadu kan jedhu jechuudha. Aniif Ruutaan waan baay'ee haasofne irraadha. Egaa yaanni gaariidha akka kiyyatti jechuudha. Garuu gaaffiin jira. Sababni isaa Abrahaam of qabee miti kan taa'e yookiin immoo gaa'ela jisseera jedhee bakka callin jenne jisseera jedhee dhaqee dubartii biraa faana ta'e jechuudha. Amma mana lama gidduu garmaama jechuun hin danda'ama. Isaanis immoo wanni Ruutaatti agarsiisus ni jira. Ruutaa bira dhaqee mucaa ilaalaa jira, mana dhufaa jira, fuula isaarraa wanti fuunni jiraadha kan jechaa jiru. Deef egaa hin dhufee erga dhufee sitti haasa'e jechuudha. Ani kan isin jechuu barbaadu yeroo darbee wal argine qalli sitti fakkaate Ruutaa fi Abrahaam yeroo dhiyoo keessatti walitti hin araaramu, walitti hin deebi'u siin jechaan ture. Garuu qalbii miti kan inni jedheen jechuudha. Hojii kana hojjechuu keetti baay'een si galateeffadha. Garuu immoo Ruutaa faana osoo tokko ta'anii baay'ee bareedaadha. Achimmoo Ermeellaan jirti. Abdii kenneefiitoo jira. Viidiyoota tokko ilaalaan ture. Wantoota garaagaraa kaleessayyuu Ermeellaa biratti kan ture. Isaan nana naasofsiisa jedhee yaadeen ture. Isaan hin arganne sababa hojii irraatidhaanii kan ka'e. Hojiin kee bareedaadha. Garuu immoo fedhii qabaa namni kuni. Yaada Ruutaa qabaa namni kuni. Kan inni jedhe jechuudha. Yaadni deef baay'ee bareedaadha. Lafaa ka'ee ifaanii Ruutaa fi Abrahaam walitti deebi'uu osoo hin taane yaada isaa gaafachuudha. Waan inni jedhu gaafachuudha. Ruutaa faana ta'amoo Ermeellaa faana ta'a. Qalbii fi yaadaan. Maaliif jennaan dhuguma hordoftoonnis akka isaan jedhanii eenyu faana akka ta'u murteessee namni beeku hin jiru. Inni garuu amma du'a lubbuu kootitti amma lafa kanarra jiraadhutti Ermeellaa faanaan jiraadha jedhee kaleessaa Meerii biratti dubbachaadha kan inni ture. Meeriinis mana lama gidduu garmaamtaa Ruutaa biras hin dhaqxaa Ermeellaa biras ati Ermeellaan miidhuudhaaf jirta jetteeni dubbachaa akka turte argitaniitu. Egaa isa kanaafiyyuu baay'ee bareedaadha. Jaarsotii akkasumas illee abbootii gurguddoota ta'an faana isa kana hin araarsinaadha kan inni jedhe jechuudha. Inni dammoo namadha. Jalqaba nama xaraguu qabu. Karaa Ruutaas karaa Abrahaamis namootatu jira. Waan baay'ee kan jedhaniin isaanii obbiraa balleessuun barbaachisaadha. Ruutaanis immoo dhiifama gaafatteetti deddeebitee dhiifama gaafatteetti nagaa buusuun barbaada jetteetti jiruu kootti deebi'uun barbaada jetteetti kan inni
jechaatoo jiru jechuudha. Maal jedha Dassitaan akkamitti obsee taa'an jedhe nan jaaladha. Simmeetii naaf qabdi anis simmeetii qabaaf jedhee dubbachaa ture. Egaayii as namoonni lama akkam ta'u gaaficha siniin jechuu barbaada. Waan nu dhibu waan nu galchuu hin qabu kanii barbaade kana haa ta'u garuu immoo hin laalla hin barra jechuudha. Deebicha heennaa maal akka inni jedhu jechuudha. Isa dhugaa dubbachuuf taanaani bichaa baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaadha jireenyi Ruutas nama gaddisiisa. Maaliif jennaan isaan ganaa daa'imadha. Daa'imummaa isaaniitiin daa'ima fidanii wanti ta'e isaa otoo hin galiiniifin yookiin haati manaan abba manaan dhageessu yookiin immoo abba manaan haadha manaa hin dhageewu. Haala kanadhaan jechuudha. Ifaan immoo akkana jechaa jirutti iyyuu waan inni irraa hubadheen qaba. Abrahaam irraa Ruutaarraas waan bareen qaba. Abrahaami ciqiccikii jibbeedha. Ishii faana gaafa ta'e ciqicciqiidha. Eekaa jechuun namni kan gargar ba'ume waamatu jidduu isaatti uumameetidha malee kan gargar ba'u gaafa wal fuudhu wajjiniinan jiraadha jedhee mitiire giddichatti waa uumama. Walakkaa sanatti waa ta'a sana booddee gargar ba'u jechuudha. Innaa ciqicciqiidha kan inni hin barbaanne. Nagaadha kan inni barbaade. Nagicha immoo iddoo argatutti deemeera. Lafa nagaa immoo dhaqeera. Kanaafiyyuu nagaan kunis hin deebi'a jennee ni yaanna. Wanti nuti isaayyuu sirra ta'a. Amma danda'amutti hin deemna. Amma danda'amaa ta'etti iyyaalla. Yoo ta'u baate immoo hin dhiisna. Yaada isaa irratti kan hundaa'u nutasii waliigaluun keenya sirreessina jechuun keenya gaarii ta'eetuma otoo jiru isaan dirqamadha. Nutis kan har'a iddoo kana geenye guddannee lafa kana geenyee fi gaashiyyee fi haati keenya seerawwan nu guddisanii fi wanta gaarii godhanii dhalli gaafa haadhaa fi abbaa gidduutti guddatuu fi gaafa hin qabne yookiin immoo gaafa gargar ba'anii guddisanii tokko miti. Dhugaadha mucaan sun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Duudhaa Waaqayyoo waan tokko hin beeku. Ifaanis immoo eessum turte gaaffii guddaa kan natti ta'ee na dhiisuu dideena eessum tureen jedhe. Keessattuu gaafa Ruutaan deessee araasirra turte carroonni babbareedaan gaariin ni jiru ta'an gaafa inni dhadhaa dibamee kallattiilee garaagaraadhaan gaafichi sana ture. Jecha namaan dhagahinaa asawa namaan dhagahinaa abban barbaade waan barbaade haa ta'u. Ruutaa atis warqii kanan deebisiin atis kanan ta'in ati haadha daa'imaati bor akkas miti in ulfaata sitti in dandeessu waan baay'ee taata jettee maan gorsiin hin jedhem. Innaan itti yaadu waan eefaanii nama faana viidiyoo hojjetu dhabeedhee yaadan. Sababni isaayyuu hiriyaasaa faana gargar bahaniiru. Achi booddee immoo fiqir faana hojjetu turaniyyuu fiqir faanas gargar bahanii amma innaan taa'etti yaadu yeroo tokko waan kunoo nama faana viidiyoo hojjetu dhabee gar kana dhufe natti fakkaata jechuudha. Malee isaatu namni namaa yaadee eessum ture otoo hin burxamiin osoo waa meeqa keessa hin galamiin jechuudha. Innaasa kana kaa hordoftoota akkuma wanta walumaan ilaalla.